obboleettii teennallee rabbi muree haa Dhuga'e dheeressu. wallah. Waan biroon kadhadhuufi Wallaahi. akhiratti jannatal firdawsi qofa si kadhadha. Addunyaa rabbu isii laliisee umurii itti haa dheeressu qofa kadhadhaafi. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbi. Wallaahi. Du'aayin waa hunda jaala. Alhamdulillah wallaahi rabbiin galanni haa ga'u rabbii gaditti immoo ani waan jedhuun qabu ta'isii tana rabbumarratti dhiifadhe. Wallaa jechan qabu bakka waan isii jechi na harkaa badaa wanta isii jedhee galateeffadhu. Har'a isii bira jiraaf osoo hin taane an guyyaa takka silaa har'a osoo na argaa yookiin fakkeessaa taate an nama tanaan dura osoo achi asuyyuu hin dhufin miidiyaa gubbarratti gabba'ee dubbadhu namni akkanaa naa godhe jedhe garuu guyyaa takka dubbadhee hin beeku. Warri achillee maalirra akka jiru namni tokkichi quba na qabu hin jiru. Haa ta'u wanta hunduu himadheefis himatuu baadhullee wanti naa godhanis hin jiru waan ta'eefi har'a rabbii kiyya galanni haa ga'u rabbumarratti hirkadhee har'a rabbiin asiin na ga'e waan jedhu hin qabu walla. Ta'isii amanuu miti rabbuu hin dubbataa. Isi qofan Wallaahi. gammachiifne ana qofan gammachiifne miskiina meeqa kan imimmaan xururratu kan sirriitti sin jaalatu nama meeqa gammachiiftee. Rabbiin Wallaahi. nama siin gammachiiftee sun immoo isii akka gammachiisu abdiin qaba. Kan biroo wanni Wallaahi. dhaamu yoo jiraate homa lama ijoollee teennaa ijoollee shamaraa jechuudha. Tokkoffaa irratti amala haadha firoo kan rabbi isin haa kennu waan biroo mata akka isiniin kadhadhu. Obsa qabaachuu iccitii fi dhoofachuu osoo takka takka taate barqaatan balfitee waa ta'uuf baatullee addunyaa waliin geetti. Alhamdulillaahi. Akka namaati mee rabbi alhamdulillaahi amma agartanitti sila badaa heerumuu heddimoo waa ajjeesu heddenneetuma sila halkanii guryaa gurra qannaa beektanii na akka ummi firoo kanatti jechuudha nama iccitii ofii qabatu nama obsa qabaatu rabbi isin haa kennu rabbi isin haa taasisu soo hin dandeettanii dubartii jechuun akkanaati dubartii jechuun ta yeroo hundaa nama boonsitu amala akkanaa kana qabaadha. Abbaa mana keessaniiti yoo walloota riqitii keessan qabattanii. Nama uummanni kun wallaahi yoo na waan isachi bilbiltanii natti maxxansa yeroo san. An kunoon yoo ummi firoon guyyaa takka bilbiltee guyyaa Walii takka bilbiluun beeknullee akkana na rabbiin godhan natti siin jette wallaahi rabbi addunyaa kiranatti haa cufu uummata. Guyyaa takkitti bilbiltee guyyaa takka. Ani iccitii kafuuru bakka birooti. Maal tokko jiru kafuuru bakka birooti malee isin maan silaa gara laafu akkana ta'e akkana guyyaa takkitti naan jette ani dhoisuuf hajaan qabu nama fayyoo akkana kafa hin himan. Innaa shamarran ta'een amala akkanaa rabbi isin haa kennu. Iccitii abbaa manaa keessanii qabachuu. Iccitii keessan qabachuu taa'an biroo bal'inaa yeroo biroo haasofna lammaffaa irratti immoo dubartoonni ta'een biyya faranjii jirtan. Ummi firoon hin jirti yoo san namoota gara 4-5 dubbisnee turre anillee aaree raafee ummi firoollee dudubbisaa turanii garuu sunniin hundi galmaan gaannatti hin fakkaanne dubartootuma san keessa leetaatu tabiroollee taatu maliyaan sagalee san dhageettee maashaalla tabaarakallaan erga yoo saniitti irraan ta'enne irratti hojjattee xiiqoftee har'a ummi firoo osoo hin taane isin hunda gammachiifte. ስለዚህ dubartii jabduu akkana barbaanna dubartii akkanumaan agartee biyya faranjii ceeteetuma manaxirii gurraacha kana kaattee makiina gabbina agarsiisaa deemtu miti tanu barbaannu dubartii jabduu akkana sanyii gootaa hundee leencaa hin jirti miti dubartii dubartooman qeeqomtee keessisii sun quuqamee namaaf iddoo guddaa kennu dubartoota akkana barbaannu. Dhiirota keessa silaa dhiiran qabnu dhiironni qabuun qabnu dhiirota keessa kaleenca darbu malee rabbi san umriin waa dheeressu warri yoo san leenca darbuuti tanummi firoo giiftaroota gurguddoo isin amma akka jaraan ta'e naati galata oola fi gaaf jarri gastii namaa seentu leenca darbaaf silaaroonni waan biroollee wanamaa gochuu dadhabe. Bakka namni taa'eetuma daa'ima fi hojii bashannanutti leenca namaa darba ture isaan leenci isaanii bakka biroo seenaa isin akka jaraan ta'ina rabbii kana nu ta'e jettaniitumaan gaaf jarri gastii seentee mataa jettu laaltanii leenca tokko tokko irratti gadhiistanii bakka haajaaf deemta waan ta'eef guyyaa biroo bal'inaan kolfinee taphannaa
والله بايس إني جمدة عن اللي galatooma. سلام مليا في سنين اللي نقول يا لين جنابوسا جرا مالي في سوا كيسنين لين تبا إن الراجع تيجر بوليسكي أتين ديجرتون بوليسكي أيروسان مبارك اللي رجع بيعقل توماس اللي رفنانين نات مفنّا كاني جرا فيف إيك إن التنكاينة جرا كل دانين ندو بسين الترارمه garuu giiftaroonni isaa isan geettu biyya faranji jiraatti malee leenca fi achumaan dhaabattee nama ubbifiroo rabbiin achi naa baaseera leenca keessa achumatti isin haa oolu jedhaani dhimmaaf deemtan natti fakkaatee bakka dhimma keessan xumuradhaa isinitti haa tolu yeroo gaarii isin Ayyee yaawwa. ayyee galata. السلام عليكم. Eeshi galata. Waalaikum salaam warahmatullahi Waalaikum wabarakatuh. salaam wa barakaatu. Bakka yeroo gaarii naa tura ishi yeroo biroo kolfine taphanna. Ayyee ayyee. Ayyee ishi. Bal'inaan haasofna inshallah galgala walitti deebina. Firoo. Firaa'ol. Firiya. Firii. Firii. Maalee liifirra jiraa beera. Hundi keessan akka jirtan namni 43 kun yoo rabbi guddaa sodaattan sheer gochuu yoo seetu ulfaate azalaa yaa deema. Habiibti da naman sodaatin anas hin jedhe Muhammadu kamataa qulfii nama tokko malee argaan jiru sheer godhi yaa kimi qenyinati dhiisi. Gara quuftu okay gara moo buntu shaashee okay namatti bira maal goona miti namatti bira ciifnee waarqee achi baasaa raami. Gara quuftu gara buntu shaashee gara quuftu zaaraan sun waa argatte zaaraa sanyicha sun waa argatte ishii ilaalle ishee nabadii wallahi quuftu illeen inshaallah abaabollee taatu guurteerti isheerti godha leenca dhabde malee wayyo 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 gude amma nama lamaa sadi qofa namni jaalatu mee rabbii jedhama Samiira fi Amiir qofa jechuudha namni jaalatu miqqanyoota barisin baay'een keessa ما لما جرى كات شير قداس نجري تشير قدام من سجل على الكون والله إسلام ما قاري الغرب مرت صوت ناتشو توني مكانيا دنيتشو أكوان تو في ترانا كنيتو ما مجرى كانوا أكد كات نبي كاسم ما تقولش ها كونغرا كوفتو كوني مغرا بونتو شاشة قفتو مبيكو غير لافو بونتو شاشة مبيتو شد ولا شيء وانت كان بسين حبيبي حاجة التليفون سوي تسين الربع والكاتو كان حاجة سين بوليس تابع ده وكاتو تشير تقولي قدي كبيرة تلال شير الراندا بدو تكتيوتي شير تو كياما ما مبوي ما لاجتو وركون مو قفتو شير يروح جولكات دچما مالين بقى مصيبة مبوي ما لادني مالي غير لافو مالا سياتوري تكشو سي مثال أكن هذا لقوم فايسا نجلا بيتي فايسا نجلا برب بسم فايسي نجلو نمتشا تلتل لاجة جوي تفولي نياتي كوان تبسي نياتي على بيها ممتو والله لازم إيه جيلو نفيكو جيلو أتكوفتو كفات شير قولتي كوفتو رت أوتوماتيك ورب الكابا كيا إلى أبوا كفاراتي والله رتكو تكو
gagamaa guddaa tajaajilisi maal rakkate wayati kadhataa jirta quuftu laal otomaatika wul irratti godhi thank you very much habibi dalaga jirta walla tana magaariidha eeshi namni kun kaafte immoo boontutti efi irraan qabu quuftu irraan qabdu fooloo irraan qabdu eeshi warri fooloo irraa qabdan ati gootaa nutti baatee bara cittoon bamaan nu hagotu ani bara uuman fakkaanne kana maa fakkeessa jedha bara amma eda uffata aadaa itti nuu diranii uffata aadaa itti diranii intalli maraattuu gabaa keessaa qaban ban namni akka itti giifti kennu wallaahi fayyisaa nan sobini taa'e fayyisaa dhagaye qasaman billahi wasabuun gaarii miti ani wanni akkasitti otomaatikasitti sheer godhuufi haati na bilooytuufi siin jedha wallaahi wanni ani sheer sitti godhuuf haati na bilooytuufi amma ni naa gootu koofiyaa takkitti ati naan kijibu tana jaaljiloonu naan kijiba sila jaaljiloonu naa kenne koofiyaa rabbii kiyya innaan illee wallaahi margaa bari amma ribaa ka'a ijji waa'ee sadaqaa malee waa'ee abbaa giiftii kennee argaan jirtu abboo jiloo kiyya akkuma rabbi qubatee sidheessitti haadheessu kun namichi beera malee ishin jedhu amma wallaahi liziin rabbi rizqi sitti haadheessu obboleessa kiyya alaamanni keessaa namni kee habareedu abboo jiloo kiyyoo gaafa rizqiin namaa akka meeshaa gara laafutti gabaabba